Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan barri kun xumuramuuf waggaa haaraa simachuuf guyyaa 3tu hafee jira. Guyyaan har'aa muddee 28 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan mana hojii bulchiisa Finfinnee keessatti aangawoota malaammaltummaatti shakkaman dabalatee namoota 125 hidhuusaa poolisiin Komishinni Poolisii Finfinnee beeksisee jira. Kun matoota du'arra qabnu keessaa tokko. Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Namoonni hokkaraaf jeeqama kaasan jedhamuun shakkamanii to'annaa jala oolan leenjii fudhatanii gadhiisamaa jiru. Labsiin yeroo hatattamaa haalli jiru wayyoofnaan ka'uu malaa jedha mootummaan. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Imaltuu hamaa geggeessuun kan galaanaan nyaatamuurraa oole ga'eessa tokko waliin gaaffiif deebii geggeessine har'as itti fufna. Gara boodaa dhiyaataa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya baratame amma guutummaa oduuf namu. Manneen hojii bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti gochaa malaammaltummaatti kanneen shakkaman namoota 125 hidhuusaa fi dhimma isaanii ka qorataa jiru ta'uu Komishinni Poolisii magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Gabaasaa Iskindir Fireew Finfinneerraa ergamee soraatu dhiyeessa. Dhaggeeffatoota keenya gabaasaan kun ammaaf nu dhaqqabne gara boodaa irratti dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii waa'ee Israa'eliif Faalestiin akka biyyoota lamaatti wal cinaa jiraachuu irratti karoorri bal'aan baafame akka itti fufu gaafachuudhaaf har'a yeroo taayitaan isaanii xumuramaa jiru kanatti haasawa dhageessisanii jiran. Haasaan har'a Keeriin waajjira ministeerii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa dhageessisan kanaan haalatti wal dhibdeen yeroo dheeraadhaaf ture furamuu danda'u irratti mul'ata waliigalaa bal'aa ka dhiyeessan yoo ta'u gama biraatiin garuu Yuunaayitid Isteetsi dhimma kana irratti murtii golli nageegumsaa tokkummaa mootummootaa dabarse kan Israa'el ijaarsa manneen qubinsaa babal'isuu qeeqee keessaa bahuu isheetiif murteeffachuu ishee ilaalchisee qeeqa dhiyaate ofirraa ittisuudhaaf ka dubbatantu jira. Hojiin dippiloomaasii yeroo xumura pirezidaantummaa Obaamaa kanatti mul'atu kan Israa'eliin qeequ kun hoogganoota Israa'el akkasumas immoo seera tumtoota Dimookiraatiif Riippaabilikaanii Yuunaayitid Isteetsi irraa qeeqa guddaa hordofsiisee jira. Tarkiif Raashiyaan Siiriyaa keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa dheeressuudhaaf waliigaluun isaanii kan dubbatame yoo ta'u akka halkan walakkaadhaa jalqabee hojiirra oolfamu gochuudhaaf hojjetamaa jira jedhamee jira. Maddi oduu mootummaa ka Tarkii Anadooluu jedhamu akka gabaasetti waliigalteen kun dhukaasa dhaabinsa magaalaa Aleppoo keessaa babal'isuudhaaf kan karoorfame yoo ta'u gurmuu shororkeessotaa waliigaltee kana keessatti hin hammatus jedhamee jira. Maddi oduu Reuters akka gabaasetti immoo ministeerri dhimma alaa Tarkii mootummaan Ankaaraa jiru pirezidaantiin Siiriyaa Baashaar al-Asaad taayitaarra turuu akkuma mormetti jira kana keessan deebi'u jechuun isaanii dhagamee jira. Amma immoo dhaggeeffatoota keenya gara oduu duraan dubbannetti deebina. Manneen hojii bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti gochaa malaammaltummaatti kanneen shakkaman namoonni 125 hidhamuu laallachiisuudhaan ka Komishinni Poolisii biyyattii dubbate dhiyeessina soraatu dhiyeessa gabaasaa kana. Akka Komishinii Poolisii Finfinnee jedhutti jarii torban dabre dhuma keessa hidhamu kun hagi tokko bulchiinsi Finfinnee waajjira garaagaraa keessa hojjeta. Kan keessa 22 warra bulchiinsa olaanaa irra hojjetu 99 ammoo hojjettoota 4 ammoo nama hojii garaagaraa hojjetu. Warri kun hagi tokko mana mootummaa dhuunfaa tolchee seera maletti jijjiire gabatee makiinaa seeraa ala jijjiire mana nama dhibiitti waraqata eenyummaa keessumattuyyuu waraqata eenyummaa makiinaa ittiin oofanfaa seeraa ala kennuufaa horii mootummaa balleessuu fi caalbaasii malee hojii gargaraallee nama kennuun himatam jari kunin hojiin tun namoota mootummaan dhiyoo tanaayyuu bulchiinsuu fi qulqulleessee bulchiinsi dagansaa qabaachuuf jedhee ittiin hojjechaa ture sagantaa isaa keessa tokko jedhu gabaasi kunin.
Akka bulchiinsi poolisii Finfinnee gabaas torbaan dabre keessa baase jedhetti akka guddinni magaala akka fedhetti hin deemne rakkoolee tanattuyyuu gufuutti ta'a ture. Waan akka magaala hin guddanne dhoowwe keessaa tokko akka gabaasa kanatti jechuun bulchiinsi gargara seera ala hojjechuu isaanii fa'a. Tarkiif irran deebi'aa dhaggeeffattoota keenya gara oduu biraattan deebi'aa nama dhiheenya kana haleellaa bakka gabaa Berliin keessaa irratti haleellaa geggeessuudhaan shakkameef otuu adamsamuu xaaliyaanii keessatti ajjeesame Anis Amriitti hidhata qaba jedhame ka shakkame namni dhalata Tuniziyaa tokko hidhamuusaa aangawoonni Jarmanii beeksisanii jiran. Abbootiin alangaa federaalaa akka Jarmanii akka jedhanitti shakkamaan umriin isaa 40 kun eega manni daldalaasaaf manni jireenya isaa sakatta'ame boodadha kan inni qabamee hidhame. Lakkoofsi telefoona nama kanaa telefoona Anis Amrii keessatti galmeeffamee jira jedhu aangawoonni seeraa ka Jarmanii. Qorataan seeraa ka Jarmanii akka jirutti qorannaaleen agammaatti geggeessame akka agarsiisutti namni kun haleellaa lafa Berliin keessatti lafa gabaa tokkotti geggeessame sanatti kan hidhata qabu ta'uunsaa shakkamee jira jechuudhaan beeksisee jira. Waggaan Awurooppaa dhufu kun Kooriyaa Kaabaatiif bara tolaa yeroo isheen humna niwukilaraa isheetti gabbifattu ta'uu aangawaan biyyattii dhiheenya dubbatanii jiru. Dippiloomatiin olaanaan duraanii kanatti barri haaraan kun Kooriyaa Kaabaatiif michuu kan ta'u sababaa lamaa fi tokko alaan Kooriyaan kibbaa filannoo pirezidaantummaa geggeessuun ennaa mudatu gama kaaniin immoo Ameerikaanis bulchiisa haarawa qabaattii jedhee jira. Ammaaf oduun qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hookkaraaf jeequmsa uuman jechuun shakkamanii to'annaa jala kan oolan lammiiwwan 12,000 ol leenjiin haaromsamaa wal fakkaataan ka kennamuuf ta'u dubbii himan waajjira koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa beeksisanii jiran. Kanneen kana dura hidhaman keessaa 9,800 gadhiisamuu isaaniif kanneen 2,400 ta'an immoo dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamuuf ka jiru ta'u koomaand poost torbee beeksisee jira jechuun Iskindar Firee Finfinneerraa gabaaseera. Waajjira koominikeeshinii mootummaatti daayirektarri quunnamtii uummataaf miidiyaa obbo Mahammad Sayid raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti labsiin yeroo hatattamaa karoora akeekameef galmaan ga'aa jira jedhan. Fooyya inni argame akkasitti itti fufee rakkoon labsii sun akka ka'u taasisan furmaata argannaan yeroo kaa'ameef dursee labsiin sun ka'uu ka danda'u ta'uuf carraan jiraachuullee beeksisan. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቅድም እንዳልኩት ግትር አይደለም የታለመለትን ዓላማ ካሳካ አስፈላጊነቱ እየቀነሰ ነው የሚሄደው labsiin yeroo hatattamaa waan bakka jiru sochoone miti kaayyoo akeekameef galmaan geenyaan barbaachisummaansaa gad bu'aa deema baatii 6 waan jedhameef dirqitti baatii 6 ture jechuu miti. Haalli jiru wayyaawatu murteessaa jedhan. Dubbi himaan kun adeemsa keessaa martinuun keenya haala qabatamaan jijjiiramaa argaa jirraa jedhan. Fooyya inni argame mootummaan uummata waliin mari'ate labsiin yeroo hatattamaa haala itti raawwatutu jiraata jedhaniiru. Torbee sabaa himaa biyya keessaaf ibsa ka kennan ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa yaaduma wal fakkaatu dubbatan. Labsiin sun kan inni uggure caalaa nageenya inni fidetu caala jedhan. Namoota hookaraaf jeeqaman shakkamanii qabaman kan ilaaleenis kaan leenjii haaromsamaa kaan immoo seeraan ka gaafataman ta'uu dubbatan. Qabxiilee labsiin sun dhorku akka gaariitti beekuun barbaachisaa ta'ullee yaadachiisaniiru. ሁከትና ብጥብጥ አሁንም መቀስቀስ አይቻልም። ህዝቦችን እርስ በርስ የሚያጋጭ ነገር አሁንም መቀስቀስ አይቻልም። ከአሸባሪ ድርጅቶች jeeqamaaf hookkaraan mastaanaan kakaasuun hin danda'amu. Ammas uummata walitti naquun hin danda'amu. Dhaabota shororkeessotaa waliin wal arguun ammas hin danda'amu. Eeyyama koomaandi poostii ala walga'ii yookaan hiriira geggeessuun hin danda'amu. Kun martinuu ugguramanii jiru. Ministeerichi namni labsii sanarra daddarbee argame kamiyyuu ka gaafatamu ta'uu kan ibsan dhimma durataa koongireesii federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa akka fakkeenyaatti tuquudhaan ture. ይህን አዋጅ የተላለፉ ዜጎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ።
በታድሶ መግባት ያለበት በታድሶ የገባ ነው። በህግ መጠየቅ ያለበት በህግ የተጠየቀ ነው ያለው። እነኚህ ዜጎች የገዢ ፓርቲ lammiiwwan labsii kanarra daddabran to'annaa jala oolaa jiru, kan haaromsa fudhachuu qaban fudhataa jiru, kan seeraan gaafatamuu qabanis gaafatamaa jiru. Lammiiwwan kun miseensota paartii biyya bulchuu ta'uu ni danda'u, namoota aangoo harkaa qaban illee ta'uu ni malu, paartiilee mormituurraas ta'uu danda'u, namoota dhuunfaas ta'uu malu. Seerri kun lammiiwwan maraaf hojjeta. Lammiiwwan martinuu seera duratti qixxeedha. Kanaaf dhimmi Dooktar Mararaa Guddinaas yoo ta'e yeroo isaan walga'iif gara gamtaa Awurooppaa deeman beekna. Walga'ii isaan irratti argamaniif deemaniif kan isaan hojjetan kaayyoon isaa garagara. Kanaaf seeraan kan gaafatamuun irra jiru adda baafamee seeratti dhiyaatee jira. Kanaaf deemsa seeraatiin murtii kennama. Miseensonni bulchiinsa Komaand Poost hidhamuu Dooktar Mararaa laalchisee gaazexeessotaaf innaa ibsa kennan kan obbo Siraaj ka jalqabaati. Erga labsamee baatii 2 kalakkoofsise labsiin yeroo hatattamaa ka turu ji'a 6 jedhamee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa sagalee 3 keessaa 2 yoo raggaasise labsii kana ji'a 4 haaressuu danda'a. Ragaan mootummaa biraa bahee akka jedhutti haalli jiru wayyoofnaan labsiin kun baatii 6 utuu hin guutin iyyuu ka'uu malaa jedha. Iskandar Fireew Finfinneerraa. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 asuma biraa immoo waaree booda sa'a 12:43 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa keenya hafetti ceena. Nuho Goobanaa walleessaaf hedduu galateeffanna. Jiraattonni godina Booranaa aanaa hiddii lolaa keessaa akka jedhanitti nama hedduu hidhanii hanga tokko mana hidhaatti fuudhanii gara geessanillee beekan. Bulchiinsi aanaa miyoo immoo kun dhara amma dhiisii gaafa jeeqamsaayyuu namni hidhame hin jiru jedhan. Ka jiraataan naannoo sanaa tokko jedhanii jalqabna soraatu haasofsiise. Garumtu fadhaga'uma jirra garidbii haaleenanii guddoo hidhamee hidhaallee keessatti namni dhabamellee dhiyootan ijoolleen lamaan tokko lafa jilootii fi milkii tulluu diidana jedhanii isa duraanidha jirtullee hidhaallee keessa dhabanii jedhanii isii fixanillee hin beeknu isii gara milisanillee hin beeknu warri duriidha jirullee hidhaallee keessa akkan badee dhabanillee ni jira
ijoolleen tuni nama guyyaa isiin hidhamtellee akka dansan beeku ammoo dhabiitiin tuni waanuma guyyaa 3 asii. Jechuun manidhaa kam keessa dhaban? Tuni ijoollee iddii lolaati achumatti hidhanii achum keessa dhabanii warrilleen bir dhaqee ijoollee teen arguu feenaa hidhanii ijoollee isaanii taanii hin beeknu etteeni poolisii garaanaatii fi bulchiinsaanaatii fi godinaalleen hordofuu yaalanii ijoollee sun dhabamii dhabimaa gammaatti achi jirtii waan kan ergeenne hin jenneeni poolisii guyyaa sun fakkeenyaaf honduti jirullee faa hidhaayilee faa jedhanii waan akkanaa taasisanii duuba sun hin gam kanaan agana gara mooyyaleeti wannan kun qabu dhiyootan ijoolleen tokko sagar liiban suni baqattee dhufte abdii moluu tokko faan jaarsi guddaan nama guddaa abdii moluu kan faa gurbadii dawaarii yoo jedhan tokko faa armumaa dhufanii qabanii warrummaa nam kileekuta 5 kun hin kakili lammis jedhan kun warrummaan kun qabee ijoollee sun asuma guddoo hidha tursanii ijoollee sun malee latte warra lafaallee kama mooyyal qubat kama kara mooyyal qubat miila asan moluu tokko qaalloleen takka taa masaajida takko ijoollee dursi barsiifta faanchuuf nama hedduudhanii asiilleen nama hedduuttidha jira san ijoollee lama warra lamaan qaban abdii moluutiif diidallee dabarsanii warri armuma fuudhanii nageelle ittiin dabranii amsuyyaa nageelle iyyuu geessanii. Duraan maan jedhaniidhaan ijoollee mana hidhaati dhabaniidhaan iddii lolaatti hidhaniidhaan tanas. Akkanatti fakkaattuutu warri waan kayya akkeen jedhu nama dhufeetum qaba yoo qabdanillee nami maaf qabdan jedhee gaafatin jiru. Nullee iyya gaafannee warra kan gaafannaani warri kun maqaan isaanii nu dabre dhufee innaan qabnee dabarsinee achumatti waan gaafatanii fi akkaa fi qulqulloollee yoo ta'an gadhiifamanii jedhanii kan akkanaan faanii dabarsan. Kanaaf qabanii jedhanii jirtu ammoo ammuumtanallee aduu guyyaa kanaallee aduu kaleellee dhufa bulchaanii maabara lagguu lafaan cuf waaqa kusaaree nanii jedhan cuf dhuftee ijoollee hedduutti maabara seenna baqatee jettee ijoollee sun barbaadi yaanaa jettee sulleen bifti namaa hedduu yaatii sulleen cuf dhuftee asi jirtu filama wayyaaletan. Namni eessa baqate? Komaand postii kan walii yaati. Wanni immoo warri dhufe dhuufii gaafonan afaaniin uummata hiriira kakkaaftee nam hiriir baaftee jeetteedhani nam jeetteedhani duub tanaaf barbaannaadha warri huyyakkamtoota warra humnaan mootummaa kan diiguu barbaaduu jedhe warri akkeditti namoo yaleetun namni amma qabanii kaanin faane asisiin jedhu sun abdii muluutii fi gurba tokko diida waariyoodha moo diida duubaadhaan diida kana ta'idhan hedduu jira shooba haasan muluu tokko faa diidi galgaloo tokko fa nam hedduudhaan asillee. Amma walumatti yoo deebiftu amiddii manidhaa ijoollee keessa dhaban suni waan mirkana nama gami keessatti dhaaquu qabda waan dubbii warraa waan wal fakkaattu waan akka fakkeenyaaf ijoollee hiriira baatanii jette sanfaa. Wanni namni agasiyyuu jedhanii lakkoofsi namaayyuu hin beekanii namni cuftinuu hidhum jira namni sila namaa jedhanii kasila gartee jedhanii cufeessa lubbuu qabaateetti cuftinuu hidhum jira. Hidhaan tuni wanni durii manidhaa callaan namna kan hamma manii hidhaatiyyuu lafir dabree bulchiinsa aanaa qabalee durii jirti isaan cufa manidhaa godhanii manidhaati kun cufti nama haa'agiidha jiruuf hagama kechee jiru hin beekanii namillee guddoollee dhaqeellee arguullee hin danda'ani nama igayyuu hin beekan nama chifee jiru beluuf beluuyyuu hin beekanii namni ammoo fula qaritti hidhanillee harka warra seenee hidhanii qub qaban ka harka warraallee keessa dhaban ijoollumtan 2-7 kana wanni haaretti. Tan irratti bulchiinsa aanaa miyoo keessa itti gaafatama yookaan ammoo bulchaa aanaa miyoo obbo Jambiree Abarraa bilbilaaf iddii lolaa bilbilee gaafadhe akkana jedha. Nu biratti hidhamaa jiru olola egaa kanaan dura Oromiyaa keessa rakkooleen nageenya turan jiru yeroo jeequmsa sunitti akka ana kennan namni tokkoyyuu hidhamee hin jiru. Namni achi dhabamallee hin jiru maatii warraallee dhufee gaafatee. Ijoollee milikeetallee ijoollee akkisiin achi dhabamtellee dhufanii gaafatanii guyyaa 3 dura jechuun wanni yoo achi hin jiraanne meebii achi hin jirfa jechuu dandeetta wanti poolisiin sitti himtelleen tana jiraa jettee yookaan manidhaatti jijjiiran fa'aa wanni jedhanillee hin jirtu. Hin jiru akkasitti natti himames hin jiru. Amma nageenyi tasgabbaa'aan aanaa keessatti uumam dhiiseeruma jeequmsa suniyyuu akka ana kennan namni hidhamee ture hin jiru rakkoon nageenya tokkoyyuu hin jirtu jechuu aanaa keessatti. Jechuun manidhaa poolis xaabaa waajjirri duwwaa uumaa namni tokkolleen keessatti hin hidhamne. Mani hidhaa egaa yakki raawwate namni hidhamuu mala sun egaa man sun nama hoogganuu jira
An akka bulchaanatti rakkoon nageenya tokko iyyuu hin jirtu waan jedhu dhaabbadheeti. Jechuun warri bulchiinsaa poolis dhaabaa fa'aa wanni ijoollee tana achi dabarsinee fa'aa jedhanii gabaasi siin gaanfaan hin jirtu yookaan ammoo. Hin jiru tokko iyyuu hin jiru. Yoo akkanarree walitti dachaanee wal gaafanna namaarree jarsuun faatillee gaafadhi ijoolleen sun eessa jirti jenneetiin waan jira walitti dachaanee wal gaafannaa mallak nuun jedhanitti poolis dhaabaa qofaa miti fuula hedduun namidhanii jedhanii. Iddoo adda addaatiif poolis dhaabaa biratti rakkoo nageenya tifaanaa keessa tolti amma namni hidhamin jiru. Taarifa yakki gogaadhaan namni to'atamuu danda'a poolis dhaabatti. Sun egaa qaamseer ifutti beeka waajirri haqaa poolisii rakkoon nageenya kanam dhiisif iddoo adda addaatti jedhamtuun. Yoo namni hidhameetiin jedhu namni kun waan kanaaf hidhamee jedhe sila gabaasi guyyaa guyyaan si ga'uu faallee danda'a yoo ammoo sin ga'iin taate fakkeenyaaf namni mana hidhaa keessa nama dhabuu jechuun maatii tulfaachuu danda'a nam caqasullee tulfaachuu dandeetti. Ijoolleen tun ijoollee kaayimaati warra kan qofaa miti yoo namni akkan dhabamellee jiraata taate tanaaf achi dabarsinee manidhaa kana jijjiirree tanaaf balleessa warra godina laalee yookaan tan jedhanii sila bulchiinsallee itti himuu malanii yoo deebi'ee si gaafadhaan mallee ijoollee sun argitanii yookaan ammoo namni dhibiin hidhamfaan jira jennee wal odeeffachuu dandeenya. Kunin hin turre jechuudha rakkoon nageenyatu waan hin turin ifaana keessatti. Amma miti yeroo rakkoo nageenya sun iyyuu hidhame namni hin beeku jechuudha namni. Ta bulchiinsaa dhageenya jiraattotillee tana jedhani gamkaaniin ammoo gara rakkina bulchiinsa mooyyalee keessallee namatti hidhamuu jira jecha dhaga'uu jirra gamasitti ammoo bilbilleetiin bulchoota argachuu hin dandeenye ta har'aaf qopheessin tanuma waan argan ammoo garii walitti hin deebina nagaan bulan soraa lakeeti. Mata duree sattaanutti hin naaceenu eebila 9 bara 2016 namoonni 500 ta'an utuu doonii seeraan ala godaantota deddeebisaniin gara Awurooppaatti ce'uuf deemanii dooniin isaanii galaana meeditiraaniyaaniin liqimsamee lubbuu dhaban. Balaa kanarraa nama lubbuun hafe Mo'aaz Mohaammed Ayimoo waliin gaaffiif deebii jaallanneen geggeessite bakka kaleessa dhaabne irraatti fufna. Dooniin guddaan ittiin imalaa turan lamatti cabee akkuma namoota baatetti gadhidhimuu jalqabuu isaa dubbate Mo'aaz kaleessa xumurarratti yeroo sanatti dallaalonni maal godhan akkam ta'an sana ibsuudhaan itti fufaarrammoo. Dallaaltonni kun kaasirra jiran shufeertotaa fi uummata arabaas dallaala kan hojii jiran kan markaba guddaa kanarra jiran irraa hin buune tokkollee dafanii warri kaanirra jiru nama 7 kan ofii dansuun jechaadha. Dallaalan sun haada irraa hiikanii dafanii ta'uufiti irraa achi fagaatan jechuudha. Yoo wal cinaa dhaabbate kunis bishaan darbee waan jala dabarsuuf dafanii irraa fageessan san jechuudha. Doonii isaanii? Doonii isaanii irraa fageessan. Warroonni kana keessa jiran hundi markabni yeroo cabu hojjumaan jala taran jechuudha. Markaba wajjin jala taran. Anis yeroo san boolla san keessa jira. Namoonni narra gajjiganii ilmoon harkaa dhahanii lafti dukkana jaartiin xiyyaas eessa akka jirtu hin beeku nama takka waliin argu. Hundi ni iyya sagalee nama iyyuu ni dhaga'a. Yeroo kana bishaan dhufee boolla san keessa ni guute dhindhimaa jirti jechuudha. Yeroo san dooniin sun jechuudha jala deemaa jirti. Namoonni achi keessa jaakeetti naqabanii jaakeetti itti baafadhaa uffata jiru hundi itti baafadhee boolla san keessa bahuudhaaf bishaan san keessa bahuudhaaf tattaaffachaa ture. Dooniin kun bishaan keessa gadi liqimsamee jechuu? Taree jira gadi malqinfamee jira yeroo sanuyyuu dooniin namootas achi keessa jiru hunda fuudhee gad tare jechuudha yeroo sanii. Namoonni irraa harca'ees ni jira yeroo sanaan daakeettu akkuma ta'e keessa ol bahee bishaan san keessa yeroo ol bahu gamaa gamana laalee bidiruu isii jalqaba nu fiddisan fagootti arge ifaa isii ammas yeroo ol bahe lubbuudhaaf namni hundi nama qaqqaba ammas fuudhanii bishaan jala na dabarsan namni hedduun daddaakuu jira yeroo san jechuudha. Nabaasii xiyyaa nabaasii fiiga nama fuudhanii bishaan jala na dabarsan ammas gitintireetumaan ka'ee ammas daakuu eegale jechuudha gara duuni sanii yeroo sadi bishaan jala na deebisanii na obaasan bishaan garuu guyyaa kiyyan geenne an daakuu eegale jechuudha. Qorri bishaan hedduun qabbanaa dukkana lafti waan namni wali argu daakee namni tokko sodoon isin irratti hin bahin naqabaa jedhanii bishaan seeratti na baasanii ani yeroo bishaan seenitti ol bahe aniif hin beeku lafa dhahee bishaan kun funyaaniif afaaniin na deebi'ee iyyuu eegale jechuudha. Dhaabbadhee jedhee iyyuu eegalee amma yeroo an doonii isin irratti iyyee ijoolleen hedduun iyyansa kiyya dhagahanitti gama kiyya fiigaa dhufanii nama lama qabee ol baasee sadaffaa kasilaa ol baasu jiru nama hedduu daakee dhufu jira. Dallaalantu maal jette gadhiisinaan jedhe ammoo mucaa qabee harkisu jiru kana jechuudha. Mucaanii beekaa mucaan achittis kaarottis waliin turre gadhiisinaan jedhe gadi dhiisu dideen nadha harka keessa billaa baafattee natti dhufe gadhiisinaan jedhe anis na ajjeesse jennaan gadi dhiise billaa na baafannaan ol baase cinaa tokkoon ol kuree jira mucaan. Namoonni gara nama 100 ta'anii daakanii dhufu jira yeroo san jechuudha. Warri sin geesse warri seeraan ala nama deddeebisu eessa jiru sa'aatii sanatti?
kun ka markaba guddaarra jiru wajjin du'an. Kan markaba tanarratti hafan immoo namni 10 ol koree jira. Nu fuudhanii achirra motora kaasee uummata sana akkasumatti osoo arku biraa kaasanii dabran jechuudha. Osoo iyyinuu maaliif uummata kana baraaruu jedheen gaafachaa turre isaan garuu isin ajjeefna yookaan bishaanitti hin darbinu jennaan akkasitti motora kaasanii deemanii jechuudha. Afaan maalii walitti dubbattu Mu'aaz? Afaan Arabaa ijoollee beeytu jira achi keessa ijoollee Somaalee. Warri Oromoon achi isiniin funaananii jaratti kennanii isin duukaan korre jechuu Kaayirootti hafan. Isaan Kaayiroorraan ba'an magaalaa Kaayiroo keessayyuu ba'an akkuma horii lakkaa'anii nama kanatti kennanii bakka deemadhaani jedhan. Doonii sanarraa baqattoonni galaana keessaa baatan meeqadha? Nama 10. Jarri warri Arabaa seeraan ala nama deddeebisu immoo meeqadha? Nama 7. Walumaa galatti nama 40 akka Somaalee wajjin jechuudha. Kan bidiruu xinnoorra irra jirtan kunmoo? Nama 40 akka taphee jechaadha lubbuudhaan achirratti jechuudha. Ati daaktee gara bidiruu boodana siin fuudhuu kana yeroo geessu bidiruu sanarra namni jira? Nama Somaalee jira nama 27. Oromoo 2 fi Sudaanii 1 fi uummata Masrii jechuudha. Isaan isa guddaa koruu yaalle jechuudha jalqabuma moo daakanii dhufan? Koruu yaalle irraayyuu hin buune achirraayyuu. Inni daakee ba'e immoo 10? 10 qofa. San booda eessa dhaqxan? San booda gara inni hin deemu beeknu deemanitti halkan keessa dooniin biraa dhufe uummata dallaalaa kana kan hojii jiru kana hundi torbanuu fuudhanii nu biraa taranii. Isiniin bishaan irratti dhiisanii? Nu bishaan irratti nu dhiisanii maal jedhan osoo akkas hin godhin nu biraan deemin dura dallaalaan inni guddaan halaqa jira Masriin taa'ee isaan hundayyuu ajaju jira. Inni dawwalee maal jedheen ijoollee hafteessan fixaa jedheen akka sagaleen nama kanaa hin baane akka dooniin kun hin dhagahamne fixaa jedheen. Wayita kana afaan Arabaatiin ni dhagaha mucaan Somaalee kun taa'ee amma maal nuun jedhe dhageettanii nuun jedhe nu fixuuf deemanii uummanni kun irrafinaa of hin gatinaa hundi keessan eeggannoo godhaa nu irra heddummaannaa fuunee bishaanitti darbinaa isaan waan xiqqaa dubbatan waliin jennee eeggataa turre jechuudha. Isaanis maal jedhan amma sodaatanii eeganii chaansii dhabanii doonii biraa yaammatan bilbilanii doonii sun dhufee isaan nu biraa fuudhee dabre jechuudha. Yeroo isaan fuudhu kan nutis si yaabbanna jennee achi fiinanii isin hin korinaa asumaan nu eega doonii tanaa binnee dhufna nu jedhee nu biraa yeroo sana. Nu amma achirra teennee isaan eeyna isaan haadhuma jedhaniitti bishaarran dhiisanii nu biraa deema yeroo sana jechuudha isaan. Arabtichi Masrii tokko kan wajjin bishaanirraa hafi jira achi keessatti. Nama 6 Arabni kan wajjin jiru yeroo san jechuudha. Amma isaan kaasanii osoo deemaa jiranii bishaan meeditiraanii kanarratti nu bahan motorri dooniidha ni bade jechuudha. Guyyaa 3 deemnee doonii nu jalaa cabxee dalaguu dide guyyaa 7 bishaan gubbaa osoo waan nyaataa nyaanne waan dhuyne waan xiqqoo takka jira qixxaa jedhanii kan bishaan bahaaran jiidhamte takka shaaggatee jira. Kanuma fuunee akkana ilkaan hin qaqqabnetti bishaan dhuyne guyyaa 7 akkasii bishaan san gubbaa turre tuquma qofa eeguu jira nuti. Gamas laallu bishaan garana laallu bishaanii wanta akka arginu osoo yeroo san uummata san wajjin duune jechaa turre doonii san gubbaa teennee jechuudha. Waaqni hin jenne markabni guddaan tokko ni dhufee nu bira taree san booda bakka shufeera san dhaabbannee akkana waa barbaachuu eegalle bakka shufeerri oofsan. Telefoona guddaa tokko achitti arganne telefoona guddaa telegiraam akkaawun TPRS ni arganne chaarjii ni qaba nambara bakka dawwalan tuunnee ni dawwalanne jennee tuunna lakkoofsa Itaalii arganne achirratti cal jennee tuma bilbile lakkoofsa irratti tuunnee bilbile na jalaa kaasee Ingiliffa haasaa natti haasee eessa jirtan maal jedhee na gaafate ana akkuma bilbileen rakkoo akkana nu mudate namni hagana nu biraa dhumee jira gargaarsa feenaa akka nu gargaartanii jedheen afaan Ingiliffaatiin yeroo akkas jedhuun amma eessa jirtan lookishiina jirtan natti himuu dandeettaa naan jedhe GPRS jiraa isin bira nuun jedhe GPRS san immoo nuti irraa hin beeknu ittiin taphataa turre doonii gubbaa guyyaa 7 yeroo turre noorzii deemuu jira eestii deemuu jira jennet waan san laalaa turre GPRS san ni laalee lakkoofsa isa dura jiru lakkoofsa 4 naa himnaan jedhe noorziin lakkoofsa gana eestii lakkoofsa gana jedhee himeef yeroo san lookishiina nu jiru argatan jechuu warri taanii yeroo san jechuudha. Akka nu bishaan Giriik gubbaa jirus arganii jedhanii sa'aa takka booda deebisee sibil bilaatii na eegnaan jedhe sa'aa takka booda nu hundi bakka nu bilbilu jennee bilbila yeroo jennu moobaayilii kaardii hin qabu. Haamileen keenya hundi citee osoo taa'aa jiru sa'a 3 booda nurra bilbilu ni kaafne markabni tokko isin bira dhufee jira nuun jedhe dhufee taree jira jennee markabni bifti isaa diimaa akkana jedhu nu bira kutee jira jennee amma deebisee isinii bilbilaa nuun jedhe ammas turee markabni tokko nu dhufee jechuudha ka Filiippii gaazaa fe'ee deemana fakkaata nu bira tare yeroo nu bira taru kana itti jinee itti jinee jiruu nu yaabbanni kun ka warra qurxummii qabuuti isii se'anii nu bira tara hundiyyuu nu fuudhu dide inni iyyina nuti. Achii booda maaltu ta'e dhaggeeffatoota keenya kan armaan olitti dhageessan jalqaba baatee eebla bara kanaa dooniin godaantota humnaa ol fe'attee deemtu galaana meeditiraaniyaan keessatti dhidhimte keessatti namoota 500 ol dhuman keessaa ka lubbuun hafe Mu'aaz Mohammad Ayemoo waliin gaaffiif deebii geggeessine ture.
kutaa ittaanu sagantaa keenya borii irratti itti fufna. Mo'aaz Mohaammed Ayimoo guddaa galatoomsan. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.